Tole, akkam jirtu? Amma kana isin agarsiisu akkamitti baay'inaansidhaanii P2P irraa guyyaa guyyaadhaan qarshii akka argachuu dandeessanidha. Viidiyoo kana keessatti P2P akkaataa itti tireedii gootan qofa osoo hin taane P2P dhaan haala kamiin guyyaa guyyaan qarshii hojjechuu dandeenya kan jedhu isin agarsiisa. So maybe viidiyoon kun dheerachuu danda'a, xiqqoo dheerachuu danda'a. Isteeppii yoo irra daddabarsitan maybe isinii garuu dhiisuu danda'a. Darbee immoo hojii qarshii keessan ittiin asirratti baastanii hojjettan waan ta'eef xiyyeeffannoodhaan ilaaluu qabdu jechuudha. Asirratti akka oduu gammachiisaatti kan isinitti himu kanaan dura baay'inaan asirratti P2P dalaguudhaaf dirqama namni tokko USDT 100 qabaachuu qaba ture. Amma garuu inni sun jijjiirame. USDT 10 qofa yoo qabaattan waan barbaaddan baay'inaan irratti P2P tireedii hojjechuu dandeessu jechuudha. So viidiyoon isaa waan hunda isaa isteeppii isin agarsiisa. Viidiyoo otoo irra daddabarsin hanga dhumaatti ilaala. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo ilaaltan isin iyyuu nan gaafattanii maaliif waan hundumaa as keessaa salphaatti ni hubattu jechuudha. Tolee hamma kallattii himan gara P2P isin dabarsaa. Bakka sarara sadii kan erga tuqxanii booddee P2P keessanii seentu. Amma walumaa gala P2P keessa seeneen jira. Kun akkuma agartan kuni baay'ee order jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti abbaan 161 kun gatii xiqqaadha jechuudha. Gatii isaa xiqqaatti bituu dandeessa. Garuu immoo asirratti maal jedhaa birriin isaa liimitiin inni kaa'ee jiru 3,000 hanga 40,000 jechuudha. Fakkeenyaaf utuun doolaarii birrii 1,000 bituu barbaada yoo ta'e fakkeenyaaf kan lammaffaarra jiru 17,000 jedha. Bakka birrii 1,000 kana naqa jechuudha. Kun 1,000 fi hanga 9,400 jedha. Isa kana naqa jechuudha. Garuu immoo asirratti maal ilaaluu qabdu peementii meetodiin nama kanaa teelee birrii qofadha. Peementiin nama kanaa teelee birrii qofa waan ta'eef isin immoo meebii koomershaal baankii yookaan baankota akka Awaash kan biraa fayyadamtu yoo ta'e bakka kanatti peementii meetodii keessan amma argattanitti ni deemtu jechuudha. Gaafa akkas ta'u maal ta'a deema gatiin piraayisiin isaa dabalaa deema jechuudha. Isinii peementii meetodii baay'ee yoo qabaattan gatii piraayisii keessanii dabaluu dandeessu jechuudha. Maaliif dirqama namni tokko peementii meetodii teelee birrii waan hin qabneef gara keessan dhufaa jechuudha. Darbee immoo teelee birriin gara teelee birrii yoo dabarsamu qarshii waan kutuuf namni baay'een CB barbaada jechuudha. Koomershaal baankii maaliif koomershaal baankii irraa gara koomershaal baankiitti yoo dabarsinu fii tokko illee waan hin qabne jechuudha. Kun akkuma argitan amma jiruun isaanii teelee birrii asitti kun dhufee Awaash jira. Ammallee isin fakkeenyaaf amma CB birrii barbaadaa jirtu yoo ta'e ammallee hin deemtu. Fakkeenyaaf kun 161.65 irra geera. Namni kun maal qaba? Abisiiniyaa Awaashitti teelee birrii qaba. Ammayyuu gara CB birrii deemaa jira. CB birriin kun fakkeenyaaf 161.65 Faanos Kiriiptoo 12 kan jedhu kun jechuudha. So kun haala kanaan jira. Haala kanaan deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf beeksisi kiyya tokko callisee kanan maxxansee ture 165dhaan kanan maxxansee peementii meetodii kiyya CB godhee jechuudha. Kaleessadha kan inni maxxanfame. Kun akkuma argitan abbootii kiyyan jedhu kun asirra jira jechuudha. 165 jedha. Peementii meetodiin kun CBdhaa fi CB birrii jedha. Asirratti restricted kan inni jedhee fi akkaawuntii kootiin waan hin jiru utuu isin akkaawuntii keessanii ilaalaa jira ta'eeti akkuma warra kanaa baay'ee jechuudha. Ofii koorraa bituu waan dandeenyeef restrict jedhe. Amma immoo amma asirratti kan ilaaluu qabdanii baay'eerra kan jiru gatii xiqqaarraa gara guddaatti achi gad deemu jechuudha. Seeliirra kan jiru garuu maal godhaa? Faallaa kanaati. Fakkeenyaaf seeliirraa immoo seeliirraa fakkeenyaaf gatii guddaa fakkeenyaaf seeliirraati. Asii warri kun kan irratti cufamee jirudha. Akkuma agartanii restrict ta'ee jira jechuudha. Amma kan isin ilaaltan asitti kunoon abbaan kanaa 161 jedhee jira Awaashi qofa. Direct seelii gochuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf ani CB ittiin direct seel gochuu barbaada yoo ta'e bakka kanaan dhufaa jechuudha. Nama kanattiin seelii godha jechuudha. Egaa isin asirratti kan isin gootanii CB birrii qabdu ta'ee beeksisii keessan akka jalqaba isin ooluu fi isin immoo maal gootu 161.19 seentu jechuudha. Orderii kana keessa. Asii 161 addamaa jira miti abbaan kun 161.19 seentu. Akkuma kanaa baay'ee irratti immoo garaagara. Isin amma fakkeenyaaf asitti 161 seelii gootu yoo ta'e kan isin garuu asirratti immoo
seeliidhaaf beeksisa baafattan immoo kun akkuma agartan dabalaa deema jechuudha. So amma karaa gabaabaa akkamitti isin aadsii mataa keessanii qopheeffachuu akka dandeessanidha amma kanatti agarsiisu. Aadsii keessa gallaa ergasii booddee maal gootu mallattoo pilaasii kana keessa tokkodhaani fakkeenyaaf ani aadsii kan biraa waan qabuuf jechuudha kun asitti aadsii kan biraa waan qabuuf mallattoo pilaasii keessa tokkooni aadsii haaraa gasheetu jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma isin amma baay'ee kanarra yoo gashitanii isintu birrii nama sanaaf erga jechuudha. Asitti immoo faallaadha kan isin beekuu qabdan. Fakkeenyaaf baay'ee kanarra gootan taanaan baay'ee kanarratti isintu bitaadha jechuudha. Kanaafiyyuu baay'een asirraa baay'een asirratti maal dhufaa bakka seelii dhufaa jechuudha. Kun orderii kanarraa as bakka seelii dhufaa jechuudha. Achirraati bakka orderiiti baay'een garuu seelii ta'a jechuudha. Garaagarii faallaadha wantichi. So amma karaa gabaabaa isin namni tokko doolaarii akka isinirraa bituu barbaaddu yoo ta'e akka isinirraa bituu barbaaddu yoo ta'e birrii nama sanatu isin kaffala yoo ta'e seelii keessa gootu asirraan orderii seeliiti amma jechuudha. Maxxansa seeliidhaaf ta'uun maxxansaa jira. Asitti immoo maxxansa baay'eedhaaf ta'u anatu birrii kaffala yoo ta'e jechuudha. Nama tokkorraan doolaarii bita yoo ta'e asitti garuu nama sanatu doolaarii irraa bita yoo ta'edha. Faallaa sanaati jechuudha. Amma asitti maal gootu asseetiin keessanii yeroo kamiyyuu maal ta'u qabaa USDT yoo ta'e gaariidha. Maaliif USDT'n gatii dhaabbataa waan qabuuf USDT wayya. Fakkeenyaaf isin toonis jechuu dandeessu waan feetan jechuu dandeessu. Bitcoinii bakka warroota kiriptookaarensii kanneen biroos fayyadamuu dandeessu. Garuu immoo Itoophiyaa keessatti namoonni baay'eenis USDT waan bitanii fi USDT yoo gootan bareedaa jechuudha. Akka inni USDT filattuun asitti maal gootu fi'aatii. Fi'aatiin keessanii maal ta'uu qabaa? Kan isinitti qayyaraa jirtan immoo maaloodha? ETB jettanii bareechatu jechuudha. Asitti kun ETB jenneera. Amma asitti maal jedhaa? Price type fixedidhaa fi floating jira. Fixedidhaa fi floating akkuma isinii galuuf yoo isinitti hime isin fixed irratti yoo dhiistan gaariidha. Garuu akka isinii galuuf yoo isinitti hime yoo USDT fayyadamtu ta'e fixed yoo gootan dirqama fixed gootu jechuudha. Garuu immoo floatii kan jedhee fi maalii fi fakkeenyaaf bitcoinii gurguraartu jirtu yoo ta'e asitti kan isin irraa seel gootaa jirtan bitcoinii yoo ta'e yoo floating gootan bareedaadha. Maaliif floating yoo jettanii gatiin sanaa daayinaamikidha jechuudha. Akkuma agartan gatiin bitcoinii ol ka'ee gad deebi'a. Gatiin toonii ol ka'ee gad deebi'a miti. Saayitii namni sana bitaa jirutti gatiin itti ol ka'e yookaan gatiin itti gadi bu'een kallattiidhaan seel gochuudhaaf isin gargaara jechuudha floating. Market price isaa dynamic price dha jechuudha. Ol ka'us gadi buusuu danda'a. Garuu isin asitti USDT fayyadamaa waan jirruuf floatii jechuun nu barbaachisa jechuudha. Maaliif yeroo kamiyyuu taanaan gatiin USDT tokko constant price dha. Biyya Itoophiyaatti yoo deebi'u guddatee xiqqaata malee gatiin isaa constant yeroo ammaa kanatti constantiin USDT dhaa fi USDC dha. Isin immoo baay'inaan asirratti USDT yoo fayyadamtan gaarii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma fixed jedheera asirratti. Amma gaa maal goonaa lowest pricein gabaa kana keessa jiru 161.48 jechuudha. Isin immoo asitti maal gootu gatii keessanii 161 asitti abbaan kanaa 161.48 jira miti. Isin immoo fakkeenyaaf 161.45 yoo gootanii beeksisa keessan tokkoffaarra oola jechuudha. Beeksisa keessan tokkoffaarra oola. Kanaafiyyuu isin fakkeenyaaf amma gatii kanaanii otuun keeyyamanii 140 godhateeti tokkoffaarra waan galuuf hundumtuu amma yaa'ee narraa bita jechuudha. Hundumtuu amma yaa'ee orderii natti godha. So asitti 161 yoo gootanii baay'ee keessaan immoo akka kana gatiin keessan jirtu jechuudha. Beeksisa lama qabaattu. Fakkeenyaaf asitti beeksisi keessan jalqabarra isin oola 161.45 seelii gochaa jirtanii jalqabarra kaa'attanii. Garuu immoo ofii keessaniiti bittaniiti 160 ni bittu. Kanaaf beeksisa yeroo tokko keessatti maal argachaa jirtu orderii yeroo tokko irratti doolaarii tokko yookaan doolaarii lama waan akkasii argattu jechuudha. Fakkeenyaaf asiiti lowest price isaanii 161.48 miti. Asii immoo fakkeenyaaf baay'ee irraati 170 highest price. Isinii gidduu kana deemtu jechuudha. Sana gidduu deemtanii fakkeenyaaf highest price isaa erga 170 ta'eeti isin immoo maal gootu? Highest price isin ittiin bittanii jechuudha nama tokko irraati. So iddoo kana deemtu jechuudha. Amma asitti kanaaf iyyuu 161.48
Amma fakkeenyaaf asumatti yoo agartan 161 ture miti sila kan lowest price amma namni kan biraan dhufe orderii galee jechuudha 161 deebi'ee jira. So amma maal gochuu qabdu isinii 161 tuqaa mee 161 tuqaa 70 mee tuqaa 35 jedha. Maal godhachi booddee next jettu. Next erga jettanii booddee kunoo asitti jira. USDT'n keessa yeroo kamiyyuu kan inni irra jiraachuu qabu intinaarra jiraachuu qaba. USDT'n keessan yeroo kamiyyuu kan inni irra jiraachuu qabu financial spot irra jiraachuu qabu jechuudha. Spot irra yoo jiraate asirra siniin fidu. Fakkeenyaaf dirqamanii qarshiin qabu yoon spot irraa qabaadhe dirqama fakkeenyaaf keessaa ba'ee isinitti agarsiisu bakka kanatti ni deebina. Ni deebina bakka kanatti. Fakkeenyaaf asirra kan jiru doolaarii 43 yoo ta'e doolaarii 43 kun spot irra jira yoo ta'e sorry 43 kun spot irra jira yoo ta'e fakkeenyaaf spot irra doolaarii 25 jira funding irra doolaarii meeqatu jira funding irra doolaarii 817 jira. Isin dirqama maal gochuu qabdu USDT kana gara funding deebisuu qabdu jechuudha. USDT 10 qofa yoo qabaattan gahaadha. Binance irratti USDT 10 qofa yoo qabaattan gahaadha. Gara funding deebisuudhaaf immoo karaa salphaa maal gootu transfer gootu. Achi booddee spot irra kan jiru gara fundingitti erga akkas gootanii booddee transfer yoo gootan ofiisaatiin deemee gara fundingii seena jechuudha. So amma bakka ammaatti yoon isin deebi'u bakka kanatti hunduma isaatiin agarsiiseera. Seera irratti as USDT godhee as immoo ETB godhee fixed keenya meeqa jennee 161 tuqaa 30 irra erga akkas jennee booddee kun amma lowest price'n 161 tuqaa 40dha. Price'n keenya garuu 161dha. So kanaaf beeksisa keenyatu jalqabarra oola jechuudha. So next erga goonee booddee maal goona sitti mee doolaarii keenya yeroo baay'ee ol yoo goone bareedaadha. Garuu yoo doolaarii 10 yoo gootan isin ta'a. Doolaarii 10 yoo gootanii ergasii booddee asitti maal kaa'uu qabdu order limit keessan fakkeenyaaf Binance irratti limitiin kamiyyuu doolaarii 500 olidha. 500 ol isin fakkeenyaaf 1500 gochuu dandeessu. Ergasii booddee maal gootu add payment keessan payment kamiin akka kaffaltii fudhattan payment kana dura add gootan keessaa CB birrii Abyssinia Tele birrii CB birrii kunoo akkuma jiru kana keessaati kan barbaadan ni filattu jechuudha. Yoo baay'inaan qabaattan bareedaadha. Namni kan biraan bituudhaaf chaansii guddaa isinirraa waan argatuuf. Ergasii booddee next ni gootu. Daqiiqaa itti gadhiisuu qabdan kunoo daqiiqaa 15 gootu jechuudha. Daqiiqaa 15 kunoo filadheen jira. Asirra garuu daqiiqaa baay'ee jira. 30 jira, 45 jira. Daqiiqaan baay'eedhaan amma 15 filadheen dabarsa. Ergasii booddee maal godhaa next godha jechuudha poostii kana. Ammas itti maal gootu optionaalii garaagaraa jira. Terms taaksii optionaalii garaagaraa jiru. Fakkeenyaaf namni tokko akkaawuntii isaarraa qofa gara akkaawuntii keessan akka dabarsu yoo barbaadan optionaalii termii optionaalii jalatti barreessitu jechuudha. Maaliif sirri paartiin yeroo baay'ee rakkoo biraa waan qabuuf jechuudha. Azila yoo fakkeenyaaf isin requirement keessan barreessitan namni qarshii gara keessan ergu ulaagaa keessaniin erga jechuudha. Akkasuma Azir Bank irraallee kan dabarsaniif dhorkuu dandeessu jechuudha. Akkasuma tarmoota akka USDT maal jedhanii gaafa baankii irraa dabarsan akkam barreessini riizinii jalatti jechuudha. Waan akkasii dhorkuu dandeessu jechuudha. Kuni requirement isin mataa keessaniif kaa'attanidha. Asirratti kan isin beekuu qabdan optionaalidha kun dhiisuu dandeessu yoo barbaadan jechuudha. Kana kanumaan hin bireessanii darbaa. Asirratti immoo online offline fi private jira. Isin asirratti online gochuu qabdu. Beeksisa keessan online erga gootan booddee haala kanaan xumurtanii post gootu jechuudha. Post gootu. Amma kanaan post godhe waan jiruuf amma quiet godheen gara teellaatti deebi'a. Kunoo kanaan post godhe kunooti 165. Yaa gatii kuni highest price akka ta'e nan beekaa garuu immoo callisii bara kanaan achirra kaa'e jechuudha. Akka isiniif hubatamuu fi
akkuma isin agartan 165 gatii kanaan yeroo kanatti namni bitu hin jiru jechuudha. Maaliif 160 hanga 61 62 gidduu waan deemaa jiruuf. Yoo barbaadan immoo edit gochuu dandeessu jechuudha. Isumayyuu gatichi high price yoo jettan yookaan low price yoo jettan gatii marketii ilaaltanii deemtu jechuudha. Marketiin gadi bu'aa jira yoo ta'e gatii keessan dhuftanii gadi buusaa deemtu jechuudha. Haala kanaan edit gootu. So baay'ee salphaadha jechuudha. Wanta akkas mara nama rakkisu hin jiru. Wanta gaaffii ta'u kamiyyuu gaafachuu hin dagatinaa. Asirratti yoo online hin jiraanne offline gootanii yoo baatan bareedaadha. Maaliif namni tokko sa'aatiin isin online hin jirretti tireedii isinitti ergee yoo online irraa isin dhabee kaanseliin isinitti baay'atennaan teelegiraamiin adabbii isinirra kaa'uu waan danda'uuf isa kanarraa yoo of eeggattan bareedaadha. Aadsiin keessan akka hin mul'anne gochuu qabdu jechuudha. Gaafa online irra hin jirre. Akkuma agartan kunoo siilii jala warreen jiran kunoo achi ol tarreeffamanii jiru. Baay'ee jalallee ni jiru. Gaafa aadsii gootan akka faallaa ta'e sila isinitti mira. Gaafa aadsii irraa akka faallaa deemaa jiru jechuudha wantichi. Gatii isaa asirraa haala orreedii kana wajjin tokko akka hin taane isa kana seeraan sirriitti kan viidiyoo jalqabaa isin agarsiisetti hojjechuu qabdu jechuudha. Asirratti baay'ee yoo barbaadan poostii kan baay'ee yoo poostii gochuu barbaadan kallattii masala seelii godheen asittis USDT ni filattu. Gatii kan irraa gurgurtan aseetii keessa USDT erga filattanii booddee fiyaatii keessan immoo maal filattu ETB filattu jechuudha. Gara qarshii Itoophiyaatti jiru barbaadan waan ta'eef. Akkasi. So haala kanaan isin immoo fakkeenyaaf amma highest pricetiin 170 yoo ta'e gatii kana keessaa kan isiniif ta'u isin hawwaa ta'u gatii meeqa akka ta'e ilaaltanii haala maarketii deemtanii ilaaltanii fiiksii keessan haala ittiin jalqabarra galu hunda isaa wal biratti cheek erga gootanii booddee xumurte jechuudha. Fiiksiidha filootiin akkuma sila isiniin jedhee yoo kiriptoo ta'e filootii gootu kiriptoo yoo hin taane USDT qulqulluu taanaan garuu fiiksiidii yoo gootan gaarii ta'a. Itoophiyaa keessattis immoo USDT qofadha kan bitamu. So kunoo viidiyoon irraa isiniif qopheesse kanumadhaan baay'ee salphaadha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo ilaaltan gaaffii tokko iyyuu na gaafachuu isin hin barbaachisu. Baay'ee salphaadha. Hanga dandeessan immoo orderii namni isin erge daftanii riiliisii gochuu yaala. Maaliif reetiin keessa yoo guddate malee reetiin keessan xiqqaatennaan namni isin irraa bitu jechuudha. Akka namni isin irraa bitu yoo barbaadan reetii keessan guddisuu qabdu jechuudha. Reetii keessan guddisuudhaaf immoo akka namni isin orderii isin ergin daftanii gadhiisu. Taayimii keessanitti gadhiisu. Kaanseliin akka isin irraa hin baay'anne gochuudha jechuudha. Kanarraan kan hafe antu mureen jira. Baay'ee baay'ee.